عاشا حسين كوت اي كوت ازدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه مي عاشا كوت كان امريكا في النف obboleessa keenya akka isii gammachiifte kana rabbi si haa gammachiisu. Obboleessa keenya takka rabbi si haa gammachiisu. Maal jettaame? Obboleeyyan islaamaa kan addunyaarra jiran gareen ammoo bilaalota minisootaa fi obboleessa keenya tokko dafii dhaqqabiinnaan ka jedhe mucaan jala dhukkuballee jedheeti kan masgiida roobeetii ammoo kenne shamarran si argaa jirtu addunyaarraa kas daawwataa jirtu si hidheen gadda waan irra ciiftu hin qabne rabbii subhaanahu wa ta'aala mee bidilisi maasha Allah. الله أكبر كبيرا إلى قرقور اللي أم سي جارما كنا جرامي كنا جرا إلى بول اللي تنا قتمته عاش وجولين تيت اللي تنا وجولين لما مالتاتي جولين لما كرانا مبركاي كله سازا بابا زنين هالكن كيزازاتي جات وانغله نروق كتاني كاني نمتي تشوف موتوران سي فيدا وكم مال نانجراني نروق ما مال جتنا إسنا كا أكما غنداتي تو yoo barbaachisaa ta'e sumuun tokko osoo nafni guyyaa har'a boru osoo hin jenne ofii kennaa akka namummaatitti akka sabummaatitti ofii kennaa ilma kee akka mana keetitti sii galu sii taasiif nawaataa sii galee jira. Ayyee akkasanii inshaallah kuno uffanni isa illee kana baxxaaniyaalleen mee kaayadhu si ilaalla Aasha. Bismillahir rahmaanir rahiim inshaallah ka obboleeyyan teen sanillee fida milxaan sanillee fida qorqoorroolleen kana manillee haga ijaaramuufitti. Bakkuma dheengadda itti bootte itti kofaltee jechuudha waan mara binneefi isin isheen areebbo mee Aashallee ilaalla Allahu akbar dafi afaje biddilibsii wanni hunda daakuu waan nyaatan zayitii waa hundarra qorqoorroo subhaanallah galatooma ummata keenya wallahi galatooma rabbi jazaa isin haa deebi'u garee bilaalota obboleessa keenya kunoo gammadika maqaan dha'in ka jettellee kun rabbi si haa gammachiisu. Wallahi jirra hin duune nu biratti obboleettiin teenna hin miidhamtu nu biratti ammoo hin beeloytu wanni gubbaa hin raftu mee Aasha maasha Allah uffadhu gubballe gubbaan uffadhu afaaf yoonni gubbaa mee siree dheengaddaa gubbaa kaasa gubbaafi hin qorrattu qorri hin jiru inshaallah Oromoon hin jirti Islaamni ni jira kana mee siree ni akka bikkee tarree akkatti akka tartiiban kaayata sirra taree sireen xiqqiyuudha mee hayyee makaa isiin haa tolfattu taa sireen akkana mee kaaya biddilibsiilee gubbaa naqaafi wallahi bilxaafillee mee kootti ijoollee ta'e wajjin Aasha ol bahi gaafa ajamtan warra itti ajamtan qixxee namaa taate qixxee namaa rabbii sii godha Allahu akbar mee kootu ijoolleen isii ol bahi Aasha Allahu akbar ijoollee isii wajjin Oliyaasi Oromooti galatooma kun ola yaasif rabbii si haa gammachiisu wallahi nurraa gayyaa umman mee xiqqoo wanni kenna ifaanuu kenname ijoolleen Aashallee tana kunoo mee wanni shiita isii kalammataallee mee biddilibsi isii gagarasi as guuraf har'a jechuun Oromoon aruusa si goote rabbi umrii isii haa kaa'u maasha Allah mee Aashaa teenna dheengaddatiin bootte kunoo dabalirratti jara nurraa gayyaa mee qilleensa nuu kenna xiqqoo mee qilleensa kenna ulaan habane mee Aasha maal jettaa mee ummataan Aashaa eenyuti jettisira Huseen eenyuti Kadir eessa sira gosaan maalati Farzaanaadha abroonyee seeyyan Farzaana wallah Farzaana warra shee eenyu jedhase maasha Allah Aasha dheengaddan boottee waan gubbaa ciifnu hin qabnu jette maasha Allah maasbooldiin kana uffanni kun illee hin bitamee ijoolleen jiraami ijoolleen teetillee ammoo isii deebiti insha Allah ufiidha hin eessi fuuna jechuudha dilibsi irratti as dhahi idduu wisi wallahi Oromooti galatoomaa isin kun ola dachaan itti naa uwisaa ka jettan nyaatallee kunoo gamaa isin argisiisa harcee isin argisiisa qorri isin ajjeese duraan qorri hin jiru kunoo mannillee kunoo qorqorroolleen isin dhiise mee maal jettaan du'aa'i maal jettee kadhatta warra akkatti si shaallame kana wannan du'aa'i isaanii jedhee kadhadhu rabbii kiyya rabbii na kuffisee tiniin na kaase
ربك أنا كاسي كانت تنا كاسو يدا قبري كيسا نفوتني جزا كيسا ربها كفلو يدا أندو ترين جرا يجوجا أما تكون أشان إيجاس أوفي أبان ثاني أبان جولة ترى نمهم نقام نما دنديتين كام هندي ما يدي يو أدنى ما كان ورا تنا ما دنديتيك أبو برا كيتني بولتيك يتول فاتجيري ربي يسودا دي رب مكرتي تما نمتا الله أكبر وسماتا أمور دائما كان ملوان أرجع نما جان أرجع جافا ديما يو ترى نما ويو أجينا زيتنا يتي تركتون أفكي زنباف تمالي مالين قدسو دلاجر تكالانجر الله تغراك علمو غراك أبديتو أتيت علمو غرام بافتو سنجران قدفتو ندندتو غراك سافباسي نانجر رحمن دلني أمو سبحان الله لا لا مدل غرب هيه علمو مال جريني Alisaan gubachuu reesuf keessaa baasee gubachuu reeyyummaati yaan gubachuu naawayyaa. Abshirka Allahu al-Ghani al-Hamid Allahu Akbar Allahu Akbar. Rabbiin alitti bu'ee waan yaalaa dhagayeetiin hin jedhe kunoo rabbiin kiyya isin haa gammachiisu akka isin na gammachiiftanitti halkan rafeen bul guyyaana gundoon. Kulu amma qorrillee hin jiru beellillee hin jiru qorqorroon kee kunoo sii dhufe mismaarri sii dhufe. muka ofii qabdanii mire birri dhammallee tabiraallee sii dabalabaa jirti gareen hedduun sii guuraa jirti namni oromoon hedduu ameerikarraa Awustiraaliyaarraa sii dirmatee jira jechuudha rabbi jazaa isaanii haa deemu biyya arabaarraa wallahi bakka maraa sii dirmatee jira sii jirra obboleettii teenna nu biratti hin miidhamtu nu biratti hin boottu nu biratti hin beeloytu qorri sin dhahu si uffifna siin jedhanii jiranii rabbi jazaa isaanii haa deemu maal jettame mee nadli Abdul Malik deengatas dhaabattee akkama dubbatte mee maal jettaa akkana dabrime waa tokkollee jechuu hin dandeenyu nu amma waan jennu hin qabnu rabbummaan waan ofii jaalateen isaan haa gammachiisu amiin amiin imimmaaniif dubbachuu hin dandeenyu arra mucaan tun kalee akkam jirti arra akkam jirti arra kunoo mushurraa fakkaatti mushurraa jannata nuraleeyni jannata rabbi mee ummata oromoo kana ka addunyaarra jiru ummata oromoo bakka jirtanitti in qabnaan saba jabaa qabna abdannee jirra akka jirtan arginee jirra ammallee rabbi tana caalaa isin haqananiisu amma biyya keenya rakkataan hin jiraata jennee hin shakkinu rabbi umurii isinii haa kennu musiibaa adda addaa rabbi isinirraa haa qabu rabbi yaada muraada keessan isinii haa kennu jannatul firdaws rabbi isin haa gammachiisu bakka jirtanitti duniyaan teessa wal haa oolchu har'a addunyaallee boruu akiraallee ittiin durooma galatooma abbaa ukaashaa oromoo muluu warri ala jirtan warri har'a isii qabrii keessa isin akka waan har'a qabrii jirtuuti waggaa 15 kana keessatti takka uffatteen bulle nyaatteen bulle ribee garaa baasu dhufa garaa baasi anin kan rakkoo isiitirraa garaa baasii gara mana dandeetteen guddiftuu anin kan namaa miti rabbiif isintu arra birmateef ittiin jedhe jazaa keessa rahmaan isinii haa kafalu waan nuti kafaluu dandeenyu miti nuti rahimnillee kafaluu dandeenyu miti jazaa namaa kan namaa kafalu rabbiin jazaa keessan jaallatan isinii haa kafalu amiin amiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة إن شاء الله أما اللي كتير في اللي سي دبلا وجولته اللي سي فينه قرقور اللي سي إجارمه هيومان ilmoo garaa baasisiin jedhan illee hin baaftu inshallah rabbiin dallane dide inshallah ummanni kennillee si wajjin dhaabatanii si deebine siin jenna dhaamsa dhumaa yoo qabaatte. Dhaamsa dhumaa bakka rabbiin galanne haga alhamdulillahi rabbil aalamiin isinillee rabbi fayyaa haa kennu jara wanna radda illee rabbi fayyaa haa kennuuf jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi.